Nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota kiyya nagaa keessanii aan nagaa kiyya. Nagaa bareedaa keessatti eegamtanii akka jirtan sinis abdii guutuun qaba. Waaqayyo baay'ee nu gargaaramne amma irratti illee barumsa keenya wal wajjin barachaatee jirra. Akkasuma har'a seera keessa deebii boqonnaa 14 irra jirra. Seera keessa deebii boqonnaa 14 irratti abboommii waaqayyo yeroo sana saba Israa'eliif kenne amma har'aatti illee abboommiin kun kan warra saba waaqayyo fo'aman keessatti heegamu agarra. Abboommiin kun sadiidha. Abboommii kana sadan keessaa tokko saba Israa'elii yeroo sana yeroo namni kee du'e akka warra hollaa keetti hin booyini, akka warra saba waaqayyoon filannee akka warra hormaa kanatti hin booyini, yeroo boossu dhagna kee of hin mummuriin, mataa kee hin addatiin jedhee waa'ee boo'ichaa irratti saba Israa'eliif yeroo sana abboommii akka kanaa kenneefi agarra. Lammaffaa irratti immoo waa'ee nyaataa isaan barsiise, waan sabni kun nyaachuu qabanii fi waan nyaachuu hin qabne ati saba waaqayyoo si filate waan taateef waan ciggaasisaa ta'e hin nyaatini. Horii qeetti galanis ta'e kan daggalatti galan kana dasii baasu kana nyaadhu jedheeniiti itti fuftanii dhaggeeffattu yeroo nani dubbisu nyaata wanta sabni sun nyaachuuti qaban iddoo sanatti adda baaseefiniini. Sadaffaa irratti immoo kurnaffaa isaanii akka kennan. Wantoota galfatan waggaatti, wantoota xaaranii waggaatti galfatan keessaa 10 keessaa tokko akka kennan, akkasumallee horii isaanii dallaatti galan keessaa bushaayee isaanii keessaa, saawwan isaanii keessaa akka isaan hangafa isaanii akka isaan bakka waaqayyo filatetti geessan. Akkuma kanaan dura ilaaleeto turre waaqayyo saba Israa'el keessatti bakka itti maqaa waaqayyo waamamu, bakka itti sabni sun waaqayyoon galateeffatu, bakka itti haarsaa dhiyeessu, bakka itti waaqeffannaa waaqayyoof godhani kophaatti adda baasetu jira bakka leewwonni jiraatanitti jechuudha. Akkasumasittis kan jechuu barbaade bakka itti haarsaan godhamu sanatti geessaayi. Saawwan keessan keessaa kan hangafa dhalatani bakka sanatti geessaayi, leewwotatti dhaqaa geessaayi jechuudha, jechuusaati jechuudha. Yoollee lafti sinirraa fagaate illee gara callaatti jijjiiraati achitti geessaa jedheetitti dubbata. Waa'ee waaqeffannaa iddoo dhaabbataa ta'uusaa sana yeroo sana kan dubbatu. Sabni Israa'el kun biyya garbummaatti ba'anii biyya kakuu isaaniitti yeroo galan biyya kakuu isaanii biyya Abrahaam fadura qabatan sana kan qabatee jiru saba Kanaanota, saboota warra hormaati dhaqanii jala qabataniiru. Isaan immoo waaqa tolfamaa waaqeffatu. Waaqa tolfamaa isaanii immoo bakka hundatti waaqeffatu, waan harga waaqeffatu, waan iji isaanii ilaalee itti tole kun maali wanta akkatti bareedu kun wayi qaba ta'uun oolu, humna wayi qaba kun nu gargaaruu isaan ooludhanii baaluma sirriitti magariisuma ta'ellee baaluma sirriitti magariisa ta'e calaqqisu wayillee gaafa arganuu jalatti jilbeeffatanii isaaf sagadu. Bakkuma arganitti sin akka isaanii kana ta'uun qabdanii bakka dhaabbataa, bakka leewwonni jiranitti dhaqxanii haarsanaaf dhiyeessitanii dhaqxanii achitti waan rakkoo keessanii isaanitti himattu, isaan immoo anatti dabarsu jedhee yeroo sana seera akka sanaatu isaan keessa ture. Sababni kun ta'eef sababii akka warra hormaa sanarraa waaqayyo waan hunda barsiisee irraa adda baaseef jechuudha. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Isaan kana sadan hagarraa akkasuma seeronni kun yookiin immoo abboommiin kun sadan illee hamma har'aatti illee saba waaqayyo filaman warra nuu keessatti kiristaanonni wantoota nyaachuu qabanii adda baafameetuma jira. Akkasumallee wantoota macaafni qulqulluu heeyyamudha kiristaanonni kan nyaatanii. Boo'ichallee akkasuma baay'ee akka saba hormaa sana of miidhuu of mummuruun hin jiru. Sirrumaa azanii uffachuun iyyuu akka dhoowwameetu jiru. Namni hundumtuu hin beeka yoo dhuma irra darbee godhe malee uffata gurraacha uffachuu jechuudha. Azanii baay'isanii godhachuun iyyuu maaliifi nama tokko eenyumayyuu yoo ta'u dursa akka lubbuunsaa seefii ta'uu gargaaru. Isa boodas immoo waa'ee lubbuunsaa boru eessa dhaqaa irratti wantoota godhamuu qabu godhuudha malee of gaddisiisanii wajjiniin waan baay'ee ta'anii akka gatii baay'een taanedha kan hubannu nuti waaqayyo irraa kan baranne akka sanadha. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Akkasumallee yeroo kurnoo baasanii in kennuuf miti waaqayyoof. Isa waaqayyo jedhe ofirraa baasuudha malee yeroo darbe wayii barumsa soo barachaati jirru namni tokko obboleessi tokko kurnoo nuti
in kennina miti ofirraa kennina malee jedhe jecha gaariidhaan nu ibse jechuudha. In kennina mititti yaanne kennina miti wanta kennuu qabnu wayii kan ofirraa kenninuudhaan hin jedhe nu ibse sirriidha. Wanti kuni iddoo kanatti illee Waaqayyo kan saba Israa'eliin jedhe ati akka Waaqayyoon sodaattu si beekuudhaafani waggaa waggaatti wanta abboomamte kana kenni jedheenin akka gaaffitti miti akka hajajaattidha. Akka hajajaattidha. Namoonni kurnoo hin kennine Waaqayyoon sodaachuu dhiisan immoo qabeenya Waaqayyoo fudhatanii in saaman kan Waaqayyooti. Kudhan keessaa tokko kan Waaqayyooti. Kan keenya miti kan Waaqayyooti. Kudhan keessaa qabeenya keenya kam keessaa kudhan keessaa tokkoon kenninu ta'e taanaan qabeenya Waaqayyoo akka hanne beekuun nurra jiraata jechuudha. Isa kana hubannaa itti seenaati dhaggeeffadhaa guutummaa boqonnaa kana gabaabaadha. Baay'ee namatti tola. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Yaada keessanitti qabadhaa too baay'ee mi'eeffadhaa too dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Gaafa san dubbii sagalee Waaqayyoo irratti of gattanii calliftanii dhaggeeffattan waa Waaqayyoon jechaati ture. Yeroo sanarraa qabee saba Israa'el irraa qabee yeroo dhaggeeffattanuu baay'ee sanatti tola. Bakka baay'ee sanatti tola. Maali wanta akkanaa kun anumatu kan Waaqayyoo ta'ee kana dhaggeeffata. Maaliif namatti tola waa'ee Waaqayyoo kun jettanii sinitti tola jechuudha. Bakka baay'ee sinitti tola. Dubbii sagalee Waaqayyoo dubbifadhaa, dhaggeeffadhaa. In fagaatinarraa bakka jireenya hafuuraa keessan yoo sin gallakkistanii dhiistanu wanta baay'eetu mormaani gatii ta'eef hin kufa. Isin immoo amma dandeessa nama humna keessanii jireenya hafuuraa keessan ol kaasuu irratti hojjedhaa. Osuma bakka barbaadan hojjettanii osuma waan barbaadan akka kamitti ilaalcha kam namni isinirraa qabuyyuu sin keessanitti jireenya hafuuraa keessan tasumaan dagatina. Amma kana yoon dubbadhe amma kana yoon deebi jireenya hafuuraa kiyya maaltu namiidha, kamtu ollaa qaba, kamtu ganna yalaa buusa jettanii irratti yaada irratti hojjedha. Caalmatti immoo kan isin gargaaru ofii keenya yaada mataa keenyaan Waaqayyo wajjin deddeebina jechuun tasumaan danda'amu. Waaqayyoon kadhachuu gaafa Waaqayyoon kadhanne Waaqayyoon ofiisaatiif nu gargaara. Waaqayyoon kadhachuu hin dagatina. Dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisuu hin dagatina. An kanaan achi omtuu omaa siniif hin godhu. Osoo yookiin paasteriin yookiin immoo namni raajii dubbatu wayii sinitti hidhamee si wajjin oole omaa sinii gochuuti hin danda'u. Sin dubbii sagalee Waaqayyoon beektan ta'e taanaan Waaqayyoon hin kadhattan ta'e taanaan dhuga ba'umsa Waaqayyoo waan Waaqni isiniif godhe yaadattan ta'e taanaan keessa Waaqayyootti hin gammadu ta'e taanaan waa'ee Waaqayyoo kun tasuma siniin galu ta'e taanaan otoo paasteris ta'ee raajii sinitti hidhanii oolchanii omtuu omaa sinii gochuuti hin danda'u. Kanaaf ittiin jajjabaadha obboloota kiyyaa, jajjabaadha sinin jedha. Itti seenaatti dhaggeeffadhaa. Eebbifamaa guddaa eebbifamaa. Isin ijoollee Waaqayyo gooftaa keessaniiti. Kanaaf warra du'aniif of hin murmurinaa, gubbee mataa keessanis hin aaddatinaa. Isin saba Waaqayyo gooftaan keessaniif qulqullooftaniidha. Waaqayyo saba dhuunfaa isaa akka taataniif saba hirraa lafaa irra jiran hundumaa keessaa addumaan isin fo'ateera. Ati wanta ciggaasisaa tokko illee hin nyaatin. Horii qe'ee fi wanta daggalatti galan keessaa kan ati nyaattu kanatti haananii jiru. Saawwan, hoolaa, reettii, borofa, kuruphee, gaaf torboo, bosonuu, korqee, qellejjee, oolaa tulluu, horii qe'ee fi wanta daggalatti galan keessaa isa kotteen isaa baqaqe lamatti hiramuu fi kan alala guuru hundumaa nyaachuu hin dandeessa. Garuu warra alala guuranii kotteen isaanii baqaqe keessaa hiyyuu gaala, illeettii, osolees hin nyaatin. Isaan kun alala hin guuru, garuu kotteen isaanii gargar hin hiramne. Isaan si duratti xuraawoo haa ta'an, booyyeen immoo kotteen isaa baqaqaa yoo ta'e hiyyuu alala waan hin guurreef si duratti xuraa'aa haa ta'u. Foon isaanii hin nyaatin, raqa isaaniitti hin bu'in. Warra bishaanitti galan hundumaa keessaa immoo kanatti haananii kan jiran nyaadhu. Waanuma waan akka baallee fi
qola qabu nyaadhu. Waan akka baallee fi qola hin qabne immoo hin nyaatin. Inni si duratti xuraa'aa ta'u. Simbirootaa fi allaattota warra akka qullaa'ootti ilaalaman hundumaa nyaadhu. Warra kanatti haananii jiran immoo hin nyaatin. Joobira, domboo, gogocooroon, rummicha, foggii, culullee akka qomoo isaatti, qurruu akka qomoo isaatti, guchii, simbira ekeraa, allaattii bishaanii, corofee akka qomoo isaatti, haadha honaa, urruunguu guddaa, indaanqoo bishaanii, haadha waaqoo, allaattii raqaa, haadha quufoo, allaattii hawwaannisaa, uummoo, haadha gayyee akka qomoo isaatti, simbira alkaniis, munyuuqaan baallee qabu hundinuu si biratti xuraa'aa ta'u isa hin nyaatin. Uumama baallee qabu isa akka qullahaatti ilaalamu garuu nyaadhu. Ati saba Waaqayyo Gooftaa keetiif qulqulloofte waan taateef ofiin du'ii tokko illee hin nyaatin. Galaan dallaa kee keessa jiru akka nyaatuuf isaaf kennu yookiis ormatti gurguradhu. Ilmoo reettis aannan haadha ishiitiin hin affeelin. Ati dhugumaan wanta waggaatti lafa kee irraa galfattu hundumaa keessaa 10 keessaa tokko baasuun si irra jira. Ati guutummaa bara jireenya keetii Waaqayyoon Gooftaa kee sodaachuu akka bartutti 10 keessaa tokko midhaan keetii, kan daadhii waynii keetii, kan dhadhaa ejersaa keetii, isa saawwan kee fi bushaayee kee keessaa hangafa dhalates iddoo Waaqayyo Gooftaan kee maqaan isaa akka itti waamamuuf fo'atutti fuula isaa duratti nyaadhu. Yeroo Waaqayyo si eebbisutti immoo 10 keessaa tokko sana geessuudhaaf iddoon Waaqayyo Gooftaan kee maqaan isaa akka itti waamamuuf fo'atu sun si irraa fagaatee karaan isaa yoo sitti dheerate ati oriitti isa calleessi. Orichas guduunfi harkatti qabadhu gara iddoo Waaqayyo Gooftaan kee si fo'ate sana dhaqi. Orichaanis wanta barbaadde sangaa yookiis hoolaa yookiis daadhii waynii yookiis dhugaatii cimaa waanuma garaan kee kajeele biti. Achitti ati fuula Waaqayyoo duratti isa nyaadhuutii gammadi. Warra mana keetiis fuula Waaqayyoo duratti isa nyaatanii haa gammadan. Sanyii Leewwii isa keellaa mandaroota kee keessa jiraatu isa si wajjin qooda yookiis dhaala hin hirmaatin immoo hin irraanfatin. Dhuma waggaa sadaffaatti immoo wanta bara sana galfatte keessaa 10 keessaa tokko hundumaa fidiitii keellaa mandaroota kee keessa kaa'e. Waaqayyo Gooftaan kee waan hojjetu hundumaan akka si eebbisutti sanyii Leewwii inni si wajjin qooda yookiis dhaala hin hirmaatin. Galaan ijoolleen abbaan irra hin jirre, dubartiin abbaan manaa irraa du'e, warra keellaa mandaroota keetii keessa jiraatan dhufanii isa nyaatan quufanis. Guddaa eebbifamaa obboloota kiyyaa boqonnaa kana dubbisuu fi dhaggeeffachiisaa ammaaf raawwanneerra. Akkasuma immoo gaaffii asirratti deebisuu yoo barbaaddanii Facebook akkaawuntii kiyyaa maqaadhuma YouTube kanaatiin argachuu dandeessu. Namoonni Facebook irratti hin arganne akkasuma YouTube qofarra dhaggeeffachaa jirtan Facebook irratti maqaadhuma akkaawuntii YouTube kanaatiin ilaaltanii gaaffii as keessaa gaaffii salphaasaa deebisuu dandeessu. Koomentii jalatti Facebook korraa siniin jechuun barbaada. Guddaa eebbifamaa boqonnaa 15 irratti deebinee ta'uu qaba.